asii babal'annee dhaabbanna akkuma hundumaa. Injifannoo adda ta'e, injifannoo cululuqaa, coba dhiigaatiin, coba fuuraatiin, coba imimmaaniitiin uummanni Oromoo fi geggeessitoonni Oromoo injifannoo guddaa bara itti galmeessan waan ta'eef barri kun bara addaati jennee fudhachuu dandeenya. Dhaloonni tokko seenaa hima. Dhaloonni tokko tokko immoo seenaa barreessa. Dhaloonni tokko tokko immoo seenaa hojjeta. Dhaloonni amma jiru kun dhaloota seenaa himu, dhaloota seenaa barreessuu fi sanaa olitti immoo dhaloota seenaa isaa karaa adda ta'een hojjetudha. Dhaloonni amma jiru kun. Kana hoo jedhu waan lamaaf. Tokkoffaa uummanni Oromoo hacuuccaa gabrummaa bara dheeraa isarra ture. Waggaa 150 ol isarra ture. Coba dhiigaatiin aarsaa lubbuu kaffaluun injifannoo isaa walqixxummaa sabaaf sablammoota wajjin qabu karaa guutuu ta'een yeroo itti mirkaneeffatee humna isaa, yeroo isaa, qabeenya isaa, adda isaa hunda gara fuula misoomaaf nageenyaatti yeroo jijjiiratedha. Kun seenaa adda isa taasisa. Lammaffaa harka tokkoon dhaloonni kun aggaamii keessaa falaa irratti aggaamamu karaa guutuu ta'een ofirraa qolachuun yeroo itti injifannoo seena qabeessa ta'e hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa dabalatee piroojektootaa fi hojiilee misoomaa gugurdaa akka addunyaatti, akka gaanfa Afrikaatti, akka Afrikaatti lakkaa'amuu danda'u yeroo itti galmeesse jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf dhaloonni kun dhaloota addaati. Dhaloota seenaa darbe himu qofaa miti. Dhaloota seenaa isaa dhiigaan, fuuraan, maallaqaan, qarshiin, humna qabuun irra deebi'ee dhaloota barreessaa jiru, dhaloota dubbachaa jiru, dhaloota hojjechaa jirudha. Kanaaf isin dhaloonni ammaa baga gammaddan, baga gammanne jechuun barbaada. Hidhi haaromsi guddicha Itoophiyaa akka salphaatti as hin geenne. Akkuma kabajamoo muummee ministeeraa keenya looreetiin abbaa nagaa yeroo hunda irra deebi'anii jedhan coba dhiigaatiin, coba fuuraatiin, coba imimmaaniitiin hojjetamee xumuramee as gahe. Gammoojjii gubaa keessatti waggaa 14 fuuraa isaanii xuruurrachaa hojii bareedaa cululuqaa addunyaan ajaa'ibsiifatte kana hojjetanii kan nutti mul'isan coba fuuraa baay'ee xuruurrataniiti. Kanaa olitti immoo uummanni Oromoo qarshii qofaan, qarshiif maallaqa qofaan arjoominaan kennaan boondii bitachuun qarshii biiliyoona 12 ol hidha haaromsa guddichaatiif gumaachitanii jirtu. Baga gammaddan, baga gammanne isiniin jechuun barbaada. Kuni ka maallaqa qofaati. Yaa alaga Abbayaa hojii misooma sululaa godinaalee 11tu yaa kana keessa jira. Laggeen gugurdaa fi godinaalee 11 kan hammatu as keessa hojii misooma sululaa hojjetameen, ashaaraa magariisaa hojjetameen yoo xiqqaate ashaaraan magariisaa biqiltuun biiliyoona 12 ol dhaabbatee jira. Diinonni keenya kana fashaleessuuf halkanii guyyaa ijibbaata isa dhumaa godhanii jiru. Kabajamoo looreetiin abbaa nagaa halkanii guyyaa torbaaniin achi deebi'anii riifoormii gugurdaa geggeessanii humna namaa jijjiiranii hujimaataaf adeemsa fooyyessanii piroojeektiin kun bakka du'ee deebi'ee fayyee har'a xumuramee akkuma argitan kana eebbaaf qaqqabee jira. Tokkummaa kennaan, humna kennaan, beekumsa kennaan, kaan immoo Waaqayyo nu gargaaree xumurree jirra. Baga gammaddan, baga gammanne. Amma isa keessa ooluufi miti.
waltajjiin kun sosochiin kun isa gammachuu san keessa ooluuf miti. Amma boqonnaa biraatti ceeneera. Itoophiyaan mana hidhaarti. Mana hidhaa keessaa ba'uu qabdi. Dogongorri kun kaleessa uumame. Hadha moo dhaloota ammaatti dogongora kanallee sirreessuu qaba. Kanaafis karoorfamee Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa dhiyeeffattee idil addunyaatti fudhatama argatee jira.